Koronaa vaayirasii haala salphaadhaan tamsa'uudha. Kanaaf immoo talaalliin ittisa haga tokko kennuu danda'a. Ofii talaalliin akkamiin hojjechuu danda'a? Talaallii kana akka leenjii sirna ittisaa qaama keenyaaf kennamu tokkotti fudhadha. Baakteeriyaa yookiin ammoo vaayirasii miidhaan geessifnee talaalliidhaan gara qaama keenyaatti akka seenu gochuu jechuudha. Yeroo kana seeliiwwan qaama keenyarraa dhukkuba ittisan talaalliiwwan kunneen akka weerara qaama alaa dhufeetti fudhachuudhaan ofirraa qolachuu baratu jechuudha. Kun immoo yoo dhukkubi kun isuma dhugaanuu qabee qaamni keenya akkamiin akka ofirraa qolatu itti beekaa jechuudha. Dhaabbati fayyaa addunyaa gareewwan 70 ol talaallii COVID-19 hojjechaa jiraachuu isaanii ibsa. US fi UK keessatti immoo gamanumaan bineeldotaa fi namoota irratti talaalliin yaalamee jira. Saayintistoonni talaalliin kun osoo hojiirra hin oolin wantoota lama mirkaneeffachuu qabu. Tokkoffaan nagaa ta'uusaa, lammaffaan ammoo hojjechuu isaa. Kanaafuu talaalliin COVID-19 yoom qaqqabuu danda'a? Viidiyoo itti aanu keessatti isinitti hima. Hagasiifuu bakka namoonni itti heddummaatan irraa qusadhaa meetira 1 haga 2 walirraa hiqaa harka keessanis dhiqachuun dagatina nagaan tura.